dilli tuffii kun eessaa dhufe dilli arrabaa kun eessaa dhufe hajuu kan waan dirree dhawaati irratti Oromoo irra godhaa jiran numa dubbanna hin usnu maaliif dhugaan guyyaa tokko bakka ni gaya Oromoon ganna 27 kawayyaanedhaan yookaan EPRDF wayyaanee qofaa miti OPDO irraa kanas qabatee ganna 27 rakkoo fi gadadoo inni keessa ture ni beeyna akkamitti ka dhumarratti maal akka teessni beeyna jechuudha. Kana maal jeeseetan Rabbi rahmataa godhuu fi Gaaddisa Abdullaahi yaa ayyaa fi ragaa fayyaroo dadaa nabiira guutan arramoo hamtuu mudannan if biraa dhabee tokkollee achi buute firootan koo hiriyootan koo kan dhugaa na jaalatan maaliifin jecha kana jee kaleessa gaafa akka namaa jirru waliif dirmanne wal bira dhaabbanne arra garuu namu hoggaa quchumaa isaa guuttate namu hoggaa fedhii isaa arkate ummata Oromoo kalaftii irra diigamaa jirtu dirree dhawaatti kamanneen irra diigaa jiran odoo laalluu tiraaktara jala kaayanii ummata boochisaa jiran kana namni dubbachuuf jiru jechuudha. Unfortunate ummata Oromoota san namni isa madaalu isa bakka buune ani faarfattee bultuu miti ani garaa guuttattee bultuu miti an nama fedhii Oromoo xiqqoo takka dabarsee kan miti nama mirga isaatii fi dirqama isaatiis beekuudha jechuudha. Okay, biyya ummanni tokko keessatti ummanni an lafa tanattiin dhaladhe jedhu manni isaa tiraaktaraan diigamee warri abbootiin aangoo itti bulchaa kantiibaarraa haga dabballee yookaan kaadiree gadiitti lafa ummataa hoggaa cicciratu isin dhugatti bulchitoota moo ajjeeftoota moo godaansiftoota lafa hirannaa naannawa kanaa keessatti haga warra ajajoota poolisaatii keessa jira haga federaalarraati keessa jira haga faarfattee bultoota ala kana jireenya isaanii jiraachuu dadhabee biyyatti miidiyaa banatee nama arrabsee mootummaa kan illaa wanni nama arrabsitaniif akka namni bukoo teessan gadi hin baafneefi wanni mootummaa faarsitaniif lafa ummataa hatuudha seentanii jechuudha. Okay, akkamitti mooraala qabaatta ummata Oromoo hiyyeessa Oromoo mana xiqqaa bara meeqa jaarratee wari fiffidee waan xiqqoo qabu waan guddoo qabu waan gurguratee waliif fidee ummata kanarraa hoggaa lafa diiddee nama hirtu ati nama ifiin jetta moo bineensa ifiin jetta biyyoota qarooman kana keessatti warrootan kun warri maqaan liistiin beekare jiru lafa ummataa saame kun hagam takka akka murtiin itti murtooftu hooma nama ajaa'ibsiisu an kaniin ja'u dammalash gabra isgaber mo gabrieenyu itti gaafataman federaala polisi federaala obbelee soo lafa tuulama gurgurattee fixxeeti lafa afran qalloo dirree dhawa gaddeebite maaliqaaniin hin jiru ati ajaja polisi federaalaati garuu gaddeebite lafa hiyyeessaa dirree dhawa keessatti lafa hiyyeessaa haga san fudhattee hoggaa I don't know ummanni Oromoo carrumaa fi hiruma dhabee bulchitoota irratti hiruma ummanni Oromoodha abaluun na bulcha jedhu bulchaa gaarii tokko dhabuunsaa waan garaa nama nyaatu jechuudha. Kantiibaan magaalaa kajaadhan magariigaa hoggaa kantiibaan maqaa dhaawamu nuti dalagaa jira afaarsee bulaan kun haruuza saanaa tokkoo fi biddeena kutaa tokkoon afaan qaban kun obbolee soo nuti warri dubbatu biyya san keessoo dhufe warra miliyoonaan invest godhuu danda'u miliyoonaan invest godhuu dandeenya jechuudha. Garuu biyya corruptioniin fi hanni jirutti sumuun teenya ba'uun qabdu enneeti malee biyya cubbuun jirtutti biyya nafaarsitan malee waa godhachuun dandeessan jedhutti horii keenya investing goonuu enneetta taa'u jirraa jechuudha. Mana hiyyeessaa diigamee naa kan namuurra lubbuun tiyya dabruudhaan irra filadhaa jechuudha. Okay, kana jechuun rakkataa keenya ka isin dachi irra diidanii gaxariitan gargaaruutti hin jirru jechuudha miti.
خيسن دانغالا در ربوك أفتني بيوت خيس فج أفتن قبهن كمنو يتشود آمتي أوكي جلاني TPLF فوده إسني فودان إسني جتشو جرا مورال جرخينيا بر نمو موان جاني جرا نمو ما في أن نما أورمو إيساتي إيجا هي نمني براتو هجواته نتجا ما خيس خيان نجوبة تمالف إلما نما وانتف جتشودا نما وانتف نمو مسوانين كبوف مالف نمني خدا كان يقول تاجئتين جدّا خيس خيان نتجا ما جارو بولشتو تدرّد أوه تاني جوبها جديدتي لف أمتها سامتني أمتها من الرديدني ورا أتشخيس ماجوريتي قول أبربادني لف أمتها خنا أمت أورمو إيجا بوتشي ساجرتني يتشودا إسن أورمون ألدو أورمون فنفمو إمان كابدا مالف ورا براتيو جو أورمو أجيسا وانجرتنيف أوكي بيسان كيسا سلا أغان جراته هايني جراته من قدو أورمو جنة ديدا ميشان اتفردني تهمان قدين ألتوتا نانا وساني آدم اللالي سومالتي جال كان يقول يا أورمو الربسو فير انفريلي بيسان كيسا ديمو يجولا معرف اسم ورا كورابشن انغوتامي غوبو انغوتامي بوليس اتغافتا من بوليس كيساني كنتيبان كيسان اتغافتا من بلسجنا اتيانان كنتيبا كيساني ورا كورابشن في غوبو انغوتامي جچودا متي جا غباتي وان اسن قبواتوتا إيساتي وجغدو جرتان اكنا من بين سيتاني مالف موتو من جبوتي نانا وخنا فوكس غودي اچرا توري غنقو برباد مالف درين دوا اجا موتو ما جبوتي في اجا إيسا خيسا سنت تا إيسا تين ديبيا كلابوتا كانت تين ديبيا مالف تاتي أرى نمني أورمو أكفت الرمسو خيسا في على مرقا قبا انتلت انقدك US الرجال فتن واللفتو أتيت تنسان انتلتسن سوشيال ميديا خنرتي أورومو إيجا دبرتيتي هيد لفع الرجال الربسون تري والركز أورومو الربسو إيربورتت إلي اللي فوتاني سمتاني يجود والرجارو وان براجعو أتشي فوتاني أوزين نيتاني يجود ربين أوزين الدنيا آخرا خيسا يسنهم باسيني درين أواتي أورومو الربسو فاتي خبجادك أبدا نجالة تمتا مالف سبخنا سايكولوجي سا چبسو أكا إني فتوفتي جراتو قولو أكا إني متاقا قبتي جراتو قولو خأجيساني اللي أكا إني سامباني قولون هجي بولشيتو تنانا وسانيتي كاچ الفاما بولشيتو تنانا وسانيتي يجول بولشان نانا وساني وانتو قرى بريدا وفتين الديراتي والتجير دبتي هاساو راني بريدا قرو إيغانا ما باسو رتي dhugaa himuu irratti dhugaaf dhaabbachuu irratti xiqqoo takka dandeettii sin qabu fedhii sin qabu maaliif magaalaa san keessatti an olaantummaan Oromoo jiraatu jechuu kiyyaa miti maaliif ilmi namaa walqixa hin isaan eegamne maaliif ilmi namaa walqixa dhugaan isaan eegamne maaliif ilmi namaa akka namaatti walqixa treatmentii maaliif hin arkanne okay إسن إنفستروت على سومالي على توجين حوالوت توجين موتم ما جبوتي توجين بولي إسن أورمو أفقف جيسداني قطاجر تنتك آدامي تيجور حتى توان تاتنيف قبو أم بتمتموان تاتنيف مالك أما تنقف نياني تسني جنك أوان تاتنيف فكيني ساقارين مقالا زيلاتي هيرا فسادا توكو هيرا فسادا كإيسا ديمون هيرا إيسا جاني هيرا واق أجنمان ودي بوسو إلما نماتي وجولي نما بوسو زي لأتين قد مغافة جان مارف موتو من جبوتي مالك أنك هيوتا في منقود دوسا بيتا چو بربادي سبب نسا زي لا يون أركان درين اوان أركانو جانا فاني باساني درين او already إسنوان كان نتانيفيف كان نمون دنديسو بات أكيا دساني تيچودا the way of thinking, okay? Yo zay laan harkabate dirre awakilem godu hindende nyujame warri horifi qabenya fi yadatti naqa gannaqa jiru kilili shani fi motuma jabuti timiti kilili shana somali guddo dabbanna
سأدي أخواهم كينيا زياد برين نوامي قل مانجين جئ خجنا ما قلقل لف أورمو ترتي وانا دادا لغو جرو مصطفى عجري متي مارف كانت شوف ديمو بروي توكو زونين بها هوغانا نقبو نما إساف دبتو هنقبو إيرا توكو إيرا هوغان جو أن إيرتي دبرتي چالتين أمانو هوغان سا إيراتي هوغان سا دبرتي چالتي سين أمانو لچو والكت ديمن غروك أرومينا في قوتو ما ولي الرقبانتين أمانا زوني بها خيسات أكا إيرتي تاكا شافي أوروميا بكنبوني وخا أوروميا بها بكنغوني purpose دي أقوتاني متي مالف خاتك أقوك أمك أبو متا خيسا قد أويتاني أجود أكا أبوتي قدا خريو أكا هيجالوتي في أكا باتي أرغيتي أجود لفرا نما دقوقو في نما قلشو ريكاردي غاري داتك أبدان كان أوبيديون أوكي تايا دنداوان دريد واخيستي يكا أورمور هجيك مجرو خانة چالا هجيتامي هجيتيتي خماني داجرو خاكا فيتاني اللي قولو داف anytime واقولو في اللي فديك أبدان يكا دريد واتو هجيتا مجرو خانة چالا هجيتي تايا نما توكو individual توكو واجي دريد واخيسا قرو لوتي قلتوني سابا أورمو قوتو رتيميتي خايكا هجيت شاجران أورمو مالجا namni ona marrajige naman narra khasa okay namni gari ona rajige naman narra khasa isin oromon gafa akka garat isin rajige enyu ka isin ra khasu lalla yechuda bar khadir johar ati lafa oromoti fi ummata oromo dirre dawa khaysat akana gote yero fetetti visa biya fete dawatte milite badu dendes garu miskinni ati lafa irraddigu jirtusan kharato ko kharetti garagalan qaban ati alais capital qabda alai salam jefacha jirt garu warri ati lafa irraddigu jirtusan bakka ko fi kharato ko khayti deman hin qabani yechuda you know what ad-dunya arrakhana khaysatti warri yakka hojjate أما دبلو جراتا نما قبماني يچودا اوكي وري الرئيسين أمة أورومو رمنا دي سفتاني أكنا مرمساني أول قبدان كون غافا جولين تاني دريد أوا خيساتي ماتا دا يونيفرسيتي خيسا هاي سكول خيسا خرارتي تي بي ال في بي ار دي اف أماتور تسان ايسا توران وري خون غافاس تي بي ال في وجود أورومو را يكو جاچان توري وري الرئيسين هركرك أقبداني لف أورومو قدري في أورومو تسلام فالماتو من هداك جلاغورا جرتان كون you know what hiddatu igamale dan cin digu jan hiddat igamale dan cin digu yawan to konamni je abaluan gosa tanate abaluan gosa sante fi etan siyasa gosumma hojjechuudaf gosa afran qallo khaysa abba fetete sarrakoteti karasa ujuru dimma ummata keenyati kadugatti onne dawata afran qallo san qabu akuma manguddon bara adun dukana bara oromon ijambanatin oromo da falmani tarre dabani rashanan sani arralle sila duga oromotif dubbata yechuda quqama oromo sida qabatte guyan kunni dabra guyan biratis ni dufa an kana ajaibu andur hoga namni biyya gale haasau siyasu masanit amanani marif siyasantun bifa adda izo namu yada adda degar se ellan ummanni deqeti lafa ummata sameti achirra nama arab sufi achirra mootummaa faarsuun ellan bilaashi miti ellan lafa hiyyeessaa ciccirataniiti gana magalgala miidiyaa irra teessanii nama arrabsisan yaa sabloo biyya alaattu if dadhabde خفن أبا هنكته وجانج ورخان بيا على إفجراچسو دبدانيتي بيا قلتني لف أمتها سامتني أمتنا جار جنا ما قل بباتني يجود وهذا الشيء كانين خنج على نجرا الرسلا بيا جوتو نما خنني أمتها فيتي نما جالا أمتها في
dirreedha bakka xixiqqoo bebbereedduu san garsiiftan eda namaatu viidiyoo caattaraatiif kana keessaan naa erge mee deemaa dura bakka san kiliin godha fayya bareed ala aradda kanuma uffattee bebbereeddee dhedheeraattee waan hin jedhin buko waan ni ta'e keessa jirtu go and clean it up. Ajaa'ibuma rabbiiti. Tajara kana dubbatamuun dhumu ammoo dammallaash itti gaafatamaa ajaja poolisii federaalaa. Ay dammallaash lafti tuulamaanii dhumte brother lafa tuulamaa gurgurtanii fixxanii lafa biraa dabartanii silaayis opidiyoon itti kannanii sin quuftu. Waan dur nyaatanii isin quufne ammallee kana boodallee isin kannaa oolan isin hin quuftanu jechuudha. Isin hin quuftoodha boolla hin quuftoo tawaa itti gannaqan keessaa hin mul'anneedha. Isin Oromoota biraa ta'a dhiisaati Oromoota tuulamaatu lafarraa guurtaniiti lafa maleeyyii gootan. Oromoota biraatiif adooddiin qabdan jee isin hin eeguu jechuudha. Isin gaafa khotte duudaan wahin narraa badeettu warra maftaa itti kanne gaafa ummanni tuulama wahin narraa bade jo mana hidhaatti ol naquu jechuudha. Foon fi nyaatu jechuudha isin. Adooddiin qabdan naasuun qabdan. Kana. Kakara kaanii warri ollaa keenyaa kun hedduu Oromootti afaan daddabru jira warri isaa kunun sheekottiin isaa tun guyyaarraa gabbaatee Oromoo arrabsiti. Nama dhagama maaliif hoggaan namni tokko haga obsu qaba hagan obsinees qaba waan biraa yoon obsi'an arraba ummata Oromoo irra deemu obsuu hin danda'u. Oromooteen dhaladhe Oromoon akka namatti hin buuneen beeka Oromoon akka haqa namaattis hin barbaanneen beeka. Yeroo hunda gabbaatanii Oromoon amantii qabu Oromoon beeyladaadha Oromoon bineensa Oromoon amantii qabu jechuudha. Jarri kana jedhu kun Sheekh Jabuutii jedhanii Sheekha Dayyuusa tokko ka Usmaa'il Umar Geellee yaammatee itti xibbii daleessisu tokkotu jira jechuudha Sheekh Jabuutii jedhanii. Sheektichi kun yeroo hundoonni Oromoo afaaniin buutu. Lafti Oromootis afaaniin buutu jechuudha. Warroottan kun sheekottan akkanaa kun karaa Ogaadeen kana keessa isin argamanii jechuudha. Oromoon diinin qabdu imaamatumaa fi marxoo uffattee deemee wayiin gaafadha afaan keenyaas ni beekanii. Kitaaba tokko baafattan amma kitaaba Heer Isee jedhu. Heer Isee kadirree dhawaa dhagaa bu'uuraa gaggeessanii jechuudha. Kitaabni san musiibaan kitaaba sanii gara dirree dhawaa balleessuu ta'isi. Kitaaba Heer Isee jedhan kana keessa maaltu jira? Waan Rabbi hojii walitti buusu nama hojiinis walitti buusu jechuudha. Kitaaba gurbaan soddaa jaartii soddaatii hojii rafuu ni danda'a ka jedhu keessa jira. Maal godhan hoggaa rafe jaartii soddaa kaayaniiti dhadhaa mataa dibanii jira kitaaba kanaa jechuudha. Lamada intalti dubraa takka dubrummaadhaan yoo duute ilmi adeera siitiitu qunnamtii saalaa wajji godhee dubrummaa balleessaa jira kitaaba isaaniiti jechuudha. Heer Isee kan jedhanii kan mabaafatan. Kaan ilmi dhiiraa tokko ilma dhiiraa dhaquu ni danda'a. Maali yakkisaa ilmi dhiiraa kaanis dhufe ilma dhiiraa kana dhaqaa jira. Ummata kanaatu Oromoodhaan amantii hin qabdanii ja'aare. Wanni kun seera Oromootis seera amantaatis dhorkaan Oromoo biratti. Amma kanaatu anan diin hin qabdu jeega nama galgala deemee Oromoo arrabsa. Sheekni kun dura fasaadummaa baalagummaa qushaashummaa seera isaanii keessa barreeffatan deebi'ee haalaalu Oromoo arrabsu duratti. Arrawaanin anja'u kana warri Somaalilaandi guutu sheekottiin isaanii irraa saa'u jiranii jechuudha. Kanaaf mormina kanaaf dura dhaabbannaa jedhanii warra kanaatu Oromoodhaan diin hin qabdu ja'a. Oromoon diin qaba. Oromoon amantii sadii waaqeffataa Islaama Kiristaanaa amantii sadeenuu keessa dhorkaadha wanni isaan yaasan kun. Amantii Oromoo tam keessattuu dhorkaadha. Akkamitti seera akkana odoo qabanu sanuu UNESCO geessinee raggaafanne odoo jedhanu akkami Oromoodhaan diin hin qabu jettan. Waan ilmi soddaa Oromtichaa haadha isaatii wajjin qunnamtii saalaa godhuu dideef amantiin qabu jedhammoo waan ilma dhiiraa kuffachuun yakka je'eefi dhorkaadha je'eefi Oromoon diin hin qabu jedhamoo moo waan ilmi Oromtichaa reefka wajji rafuu dideefi Oromoon diin hin qabu jedhan. Oromoon diin tolchee qaba. Tolchee
kun harami kun halali je reefki oromoo bira kabaja qaba ilmi dhiiraa intala dubraa fuudha ilmi intalti dubraa ilma dhiiraa heerumti ilmi soddaa hoggaa jaartiin soddaa dhuftu ija keessa ol godhatee laalu kabaja qabaaf jechuudha ummata kanaatu oromoo tarkaa qachuu barbaada wanni gariyo usan hedduu nama dhukkubsa oromoo muda warufattee deemti badaan salaatu jedha waslaatoota kana lakki hoggaa salaannu koottaanu eegaa raka'a waqtii shananii raka'a afranii yenneeti isin yaamnamoo moo hayyama laayinsansi isin gaafan namoonni salaanna yennee akka mabbaa keessanii ka oromoon isinii ta'u barbaaddan wanni kana cufa ija dhiibdanii oromoo maqaa balleessuuf jiran hawaashii gad in hokor kuruk numa fudhannaa Soomaalii guddoo numa dhaabbanna dhaamsa abbaa keenyaa Ziyaad Barree qabna hajaan Mustafaa Akjar atiis itti milkooytu ilmi Umar Geelleetis itti milkaawu okay tokko lola malee babbile maarree deeffannee kana deeffannee keettan isinii miti green light masaraa mootummaarraa arkattaniin kana godhu jirtan malee isin danqaraadha danqaraa hoggaa fedhan banan hoggaa fedhan cufanii jechuudha isin danqaraa akkasiiti isin nama achi isin kaayyate nama Abiy Ahmad Ali ja'aniitu achi isin kaayyate gaafa fedhe kana godha gaafa fedhe kana hin godhina isiniin jechuu jiru joolleen hoggaa ol daddarban khaifi ol daddarbamtu seetii jan kanamni ol daddarbu jiruun seanii abbiyitu awrisin daddarbu jiraahi oromoo if jala gallaalu jirtanii miti guyyaa isin oromoo kan if gubbat ol laaltaniitu dhufaa jechuudha odoo oromoon hin dammayne dafnee isaa fi ogaadeen taane jabaa isa jarre jabaan isa akka gadii kana waan ni gootun jabaa isa jaartan dirreedhaa jaartani jabaa isa jaartaniiti zeelas qabattanii achumaan hawaashii gad mirkaneeffattan namni kun ka du'e seetammoo maal seetan isin warri isaa fi warri ogaadeen fi hin jiru kun lukkuun haate abla ifin qaltu baafte jan sanu akka waan goota taatanitti ifimtan annama isin keessa dhalate nama isin beekuusi isin yoo namni wajji jiraannaa je'e suuta isin dura deeme nama jalaa naftan garuu gaafa garagalanii haballaa takkatta isin godhan isinuu gaara gurraacha deebitanii jechuudha wal beeyna wal keessa guddanne waan taaneef Oromotan amantiin adda qoonnee wal dhoysifnaa jettanii mari'attan Oromotan amantiin adda qooddan isin ka islaama isin warri kun warri amarraa dubbadhu kun islaama taatanii gaafa isin wal nyaachaa turtanii Oromoon islaamaa fi kiristaanaaf waaqeffataate harka wal qabachaa ture jechuudha nobody can divide us Oromoon Oromoodha ummanni tokko amantii fedhe qabaatee lafa waliin qabaachuu danda'a amantii fedhe qabaate lafti tawalooti amantii moo kan masgida qaba kan charchi qaba kan mana waaqeffata qaba jechuudha ifiif dhaqa amantiisa isin amantii takko odoo qabdanu ibidda wal gubaa turtan arra garuu ibidda waliin gubaa turtan san fiddanii oromoo keessa gannaquu barbaaddanii jechuudha lolli saganteeffamee kilili shanii fi Jabuutiidhaan deemu kun saamisa ilaa hanga Hawaash ka ja'an ibidda takkaan gubatin gubachuu teessanii jechuudha ibidda takkaan gubatin amma kadee maal jechaa turtan Soomaalii bakka jirtu walii galtee diina lafa teenya saamuu deemu kana diina guddaa qabna diinni keessan guddaan eenyu Oromoo akka lafaaf diinoonfachaa jirtan hoggoo haasawaa jirtan hayyuun keessan maarreen keessan maal ka qaama saalaa cufa fuudhee UNESCO geessuu fi ka soddaa wajjira fajoo fi cufti keessan Oromoo irra bal'inaan mari'achaa jirtan akkamitti Oromoo naannawa kanatti undermined gootanii saayikoloojii isaa cabsitanii hawaashii gad akka qabattan Oromoon ummatuma kana useetaa isin seetanii Oromoo Oromoo matbalafa seetan yaa Soomaalitti tikko
ummatu malaafa firraawuma defending gone reef kuma taa'u seetani warra Ogaden taatu afaan saanii kiiloomeetirii meeqa deemu kana dirree lolaa irrattis wal beeyna bakka hedduu wal beeyna hogganoota isaaniitis keessaagaa gubbaatti waan isin baatan isin beeyna jechuudha kaka Hassan Macallin kana faa kagartee magalee Mustafa Hojida Lagunt head of the ONLF leader ture miti wadin beeynu nuti akka waan isin gantuu hin qabne akkasuma impact taatanii teessanii taasoitan Ibrahim Abdurrahman Mahdi adeera abbaaxiyaatu ilaa hawaash falmachaa ture falmaati jettiin fufaa etteemiti durataa ONLF gaafaati dhoqqee keessa garagaggaluu turte ONLF akka dhoqqee keessa si baase ni beeytaa miti lafuma san arralle hawaashi ganniin fudhadhetta that's gonna be Ziyad Barre's dream dead end dhume abjuun Ziyad Barre mooju dhume jechuudha an kaniin dhaamuuf waan harkaa qabdan odo waan harkaa waan lafaatiin fudhattee waan bobaa buuftii jaan ka hin qabnettiin fiiga odoo jettuu ka harkaa qabduun dhabiniin siin jaan harkaa qabduun dhabin ammoo duulli warri kun jarri lameen kun Oromoon rabbanan ka usee ilaalamuu miti jechuudha saaminsi lafaa ta dirree dhawaa keessa deemu jirtus saaminsa jarri kun harka wal keessaa qabanidha okay Mustafa wanni ganamaa galgala dhaabbatee dirree dhawaatii fi haga asaboot fiiguuf akka nama hafuurritti citeetti baajata Jabuuti irraa bahee fi jira jechuudha maali Oromoo shanii jaa qabanii horii kannanii fi gosa isaanii istadii gosa nuti gosa kanaati jaa gaazexanyoota isaanii magaalaa Hararitti erganii dubbisaa warri Harar kun bar nuti macheerteeni jaa achi boodoo Harargeen akka jirtu ta Soomaaliiti hell no biddeena abjuu nyaachuun ni danda'ama maali hoggaa garii Minisootaa nu teenya Magdishoo irraa ajajnaa jettanii miti biddeena abjuu nyaachuun ni danda'ama garuu jireenya abjuu jiraachuun hin danda'amu jechuudha warri Magdishoo tana belleeyse as ingee kana warruma Mustafa Agjar kana faadhaa jechuudha warrootuma isaaniitu warruma inni irraa dhalateedha arraas warruma kanaatu naannoo bahaa kana ni diinneef jala deebifna jettanii ni diigamtan in beeytu leenci hangamta akka kariphisee taa'u hin beeytu jechuudha tanaaf tokko sheekottiin teessan Oromoorraa afaansii zibbaa itti godhu lamada dabballoonni keessan ka magaalaa dirree dhawaa keessatti Oromoorra mana diigu jiru gubbaa haga gadii harka wal jala naqattanii lafa san diidanii eenyuuf akka hiraa jirtan maqaan kunis gabbahaa jechuudha achi booda akkamitti ka wajdiil goonu namni wal beekaa jechuudha tokko ka beekamuu qabu Oromoon dirree dhawaa keessatti nama isii dubbatu hin qabdu nama isii falmu hin qabdu nama isii ajjeesu nama lafa isii saamuu ni qabdi nama isii hidhuus ni qabdi garuu Oromoon nama isii bakka bu'e hin qabdu kun akkanuma wali himaa deemnaa bakka jirtanii ummata keessaniif sagalee ta'a ummata keessaniif dubbadha waan biraa godhuu yoo dadhabne waan naannawa sani deemu jiru dubbachuu hin dadhabnu okay biiti takka aktivistoota social mediaatiin gadi hin geeffamtu jechuudha gabbaanii dirree dhawaa akkana jirti ati tiktokara Facebook dhimma baata you are not the leader of state okay bulchaan keenya kana bulchaan keessan akkasi ati furnoo cinaa tokko sii kanninaan malmalaa taafi waan keessa sii dibnaan shaayii burcuqoo takka wajjin sanuma ati si danda'u jechuudha lamada
ati gabbaatee dubbachuuf ruuza saanaa takkaa fi foon lukkuu miila tokko si kanninaan ga'e jechuudha. Gabbaayitee afaan kee banii jechuudha. Biyyaa fi sin toltu, gosaa fi sin toltu, sabaa fi